Agargar dhageetti sora qalbiif bohaartii Forex Entertainment. madda gammachuu fi burqaa beekumsa hawaasa isaa ta'u sammuu beekumsa dheebote dheebuu baase qalbii cabxe bohaarsuuf galaa beekumsaa fi bohaartii fe'ate dhufuu isaa yoo isinitti himnu gammachuu guddaani. Maatii Show qophii maatii wal barsiisee bashannansiisu maatii wal barsiisee dorgomsiisee kan badhaasu qophii mo'aa mo'attoota Maatii Show. Dhama wallee ergaa fi dhaamsa wallee xiinxalee mi'aa sirboota durii fi ammaa kan nama dhandhamsiisu miidhagina sirboota durii fi ammayyaa kan dhimbiibe dhama wallee hawaasa hubachiisu qophii dhama walleeti. Info the business guddina dinagdee addunyaatiin dhaluun hubannoo dinagdee hawaasaa kan hubachiisu dhimma dinagdee irratti hubannoo dargaggootaa cimsee heegaree boruutiif bu'uura kan kaa'u qophii Info the business. Uuda qaroominaa guddina teekinooloojii ammayyaa sadarkaa beekumsa addunyaa abuuree qarooma addunyaa kan daawwachiisu qophii uuda qaroominaati. Forex Inspire hegeree dargaggootaa miidhagsee jiruu fi jireenya isaanii jijjiiruuf beekumsa miira dargaggootaa dammaqsan kan laatu qophii Forex Inspire. Jaarraa 21ffaa keessa jiraachaa akka nama jaarraa 19ffaatiin taa'ee jettee ati maraataadha jaamtaa. Forex Sport qaama jiruu fi jireenya hawaasa idil addunyaa kan ta'e atileetiksii hanga kubbaa miilaa kubbaa kaachoo hamma boksitti kan qopheessu Premier Liigii Itoophiyaa hamma Ingiliz Laa Liigaa Ispeenii hamma Liigii Waanitti Bundesliigaa Jarmanii hamma Seeriyaa Xaaliyaanitti Champions League hamma Europe League team waancaa ardiileetii hamma waancaa addunyaatti kan gurra jaallattoota ispoortii buusu qophii Forex Sport. Sitiin Anderson qofaan naqee malee uummatni hunda naqee jira. Kevin De Bruyne jettaa Jaagreelii hundi seenanii jira. Arsenaaliin immoo akka Martin Odegaard, Martinelli Fanneyne. Qara jaalalaa onnee jaalalaa miidhamtee fi dhukkubsatte kan wal dhaanu seenaa jaalalaa fi mudannoo namoota bebbeekamoo akkasumas kanneen biroo kan isin biraan ga'u sagantaa jaalala qofa irratti kan xiyyeeffatu qara jaalalaatiin kan isiniif dhiyaatu. Aga argaa dhageetti sora qalbiif bohaartii Forex Entertainment.